Biliyeena lama faalee biliyeena man fuuta. Barreeffama sabboonaa argite? Sigalee kanaaf shamara arsii jedhaa wanti jennuuf waa malee hin jenninu. Arsii kiin jedhaa yeroo tokko laale sheer illee godhaa. Namni kuma tokko shamara waa'ee shamara arsii dhageeffatee galuu qaba. Mee arsii sana yoo faarsanii jedhan ayyoo gola keessattu nama mul'ataa beektaa yoo nin galgala illee tuman yoo nin ganama illee tuman ima faarsitu jaarsa ofii kana rabbii rasuuleedha odoo shamarran biyya biraa taatee bar isinii yoon jettu bar isinuma jetti isiin leesh garuu akkasitti. Kanaaf bar wanti arsii sammuu keessa jiraachuu qaba aadaa arsii amma beektee hundaafuu barsiisaa deemuu qabna. Yani biyya biraa akkana yani Harargeen akkana Walloon akkana Shawaan akkana osoo hin taane arsii yoo jettanoo gaduma qabdanii arsi maaliif yoo jettanii wallahi dubartii arsii keessa waa hedduu baratanii waa hedduu argitanii hatta yani yoo abbaan manaa dhaane warra dhattu warra ofii dhaxxeen himattu ollaa ofii dhaxxeen himattu wannuma kamirrattuu jechuudha jabduu mana ofii jabeessitee ijoollee ofii guddistee abbaa mana ofii guddistu maaliif jettanii mana keessa dhiirri arsiillee wanti qaroo ta'ee beekaa ta'ee hayyuu ta'ee gadi ba'uuf dubartii jabduu gola keessaa qaba. Dubartiin jabduu yaani yoo gola keessa jirtu abbaa manaallee bakka hunda yaani jechuun yoo inni gabbayee galu waan qa'ee keessa jiru waan hunduma isii jalatti kan inni ilaalu jechuudha. Gola keessa qofaa miti dubartiin asii jabeenni. Wallahi gola keessa qofaa miti taqottu jira bar. Kasi wallahi sa bar abbaan manaa yoo galee hin jedhe farda kootu intala farda narraa qabin jedhuun achi gallaaltee ijoollee abbee galee jettee uffafoo gaffiiddi bar galgalli yoo ga'ee gara abbaan manaa gara diidaa dhufeet hin jedhu ijoollee kararraa gora akka kana kararraa qaba abbee dhufuu ga'e jedhanii bar biyyatti sanuma aadaan ammallee wanti lafaa nama ba'ullee hin jiru wanti lafee nama ba'ullee hin jiru tama kaleetii jechuudha. Shamarri arsii biratti ilmi fakkeenyaaf abbaan kiyya shamara arsii biratti gaafa beektee intala hin arganne for example hin arganne intala akka dhiiraatti qottu jira waan dhiirri guutuun dalagu qonna qottee dhiira bakka buutee intala akka dhiirsaa qaba baay'een isaanii moora shamara qottu jira qonna kana laalseeraan. Wallahi abbaan manaa waa hundarra gadhiisee biraa deemu jira bar maaliif jabduu qa'ee qaba jechuu isaa. Inni ala olee galatii waa hunda tolchiti qa'ee guutuu qoqqoba qa'ee guutuu ka qabdee teettuun jechuudha. Qa'ee kuma hin qabne jira dhiiruma arsii ta'ee maaliif jabduu qa'ee duuba qaba waan ta'eef akkasii hawwatii san jala guddannee nullee waan kaleessaa waa irraafannu hin qabnu jechuun miidiyaa kanarra baanee handa tokko hin jiraame noormaali maa kokkolfanii malee wanta aadaa ofii hin dagatanii akkasumattuu amma biyyuma namaa kana keessattuu yoo bakka sargee hidhattan. Aadaa asii keessatti wanti jiru hin jiru osoo hin taane hin jiru. Bareedduu dhiifama daqiiqaan kan dhumatee jira. Shoor shamara arsii waliin gahuu waan hin dandeenyeef daqiiqaan dhumatee jira. Qamariyaa.